barnoota moo jaalalatu caalaa? Ani maqaan koo Abdallaa Echin jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe godina Jimmaa keessatti yeroo ta'u barnoota koos achumatti barachuu eegale. Yeroo ammaa kanan jiraachaa jiru immoo Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad keessadha. Yeroon biyya ture sanatti barnoota koo nama baay'ee jaallatuu fi kaayyoon koos gara fuulduraatti dooktara ta'uu ture. Haa ta'uutii garuu hiriyaan koo waliin barannuu fi waliin qayyabannu bahaa fi galmi keenyi tokko ta'e biyya Arabaan deema malee jedhee barnoota isaa addaan kute. Akkuma jedhettis karaa Jibuutii bahee biyya Yemen jedhamtu galaana qaxxaamuree ce'ee Saawud Arabiyaa nagumaadhaan gahe. Erganni narraa adda bahee booda barnoonni naaf baratamuu dide. Kan dur isa waliin halkan na kaasee qayyabannu erga inni narraatii adda bahee barnoonni barnoota natti jechuu dide. Innis erga achi gahee booda barnoota koos akkan baay'ee jaalladhu waan beekuuf as gara Saawud Arabiyaa koottuutii waggaa lama erga hojjettee booda gara biyya keetti deebitee barnoota kee barattanaan jedhe. Abba jennee kaanaan kanumaan jalqabnaan afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Afaanuma dubbateenis qarshii muraasa naaf ergee anis gara Jibuutiitti imaleen galaana diimaa qaxxaamuruun Yemen ergan gahee booda mudannoo hedduu booddee Saawud Arabiyaan gahe. Ergan Saawudii seenee hiriyaa kootti makamee booda garuu kaayyoo fi karoorri dura waliin qabanne bakka naaf ga'uu dide. Iddoon dalagaa hojjedhuutii shamarri Oromoo wayyaa aadaadhaan kuulamtee amantii ishee kabajjee guyyaa ayyaana Arafaa bakka hojii koo dhufteen ishee arge. Anis guyyaa sana waliin afaxxarre malee jedheen nama kanaan dura itti siqee haasa'ee hin beekne gara jabummaan haasofsiise. Isheenis tole naan jettee guyyaa ayyaana sanaa lamaan keenya waliin dabarsine. Yeroo isheen narraa adda baatee deemtu qalbii koof eenyummaa koo kana dura nam tokkoyyuu hin tuqne na jalaatii fudhatte. Guyyaa ayyaana waliin dabarsine sanaa eeyyama ishee malee bilbila ishee fuudheen lakkoofsa ishee waan hin qabadhee tureef bilbileefiin ishee waliin haasa'uun jalqabe. Turtii yeroo hedduu erga haasonee boodas hiriyaa akka qabduu fi hin qabne adda baafachuuf isheen gaafadhe. Isheenis naaf deebistee hiriyaa kana dura akka qabdu turtee fi sababa amala isaa dadhabdeef isa waliin gara fuulduraatti ta'uu akka hin feene natti himte. Anis iddoo duwwaa kanatti fayyadameen fedhii keessa kootii isheef hin qabu gaaffii jaalalaa garaa jabaa gaafadhe. Ofitti otoo nan dhiyeessiin ofirraas otoo nan fageessiin ji'a tokko erga na rakkistee booda guyyaa tokko mana koo dhuftee gaaffii nan ishee gaafadheedhaaf sarpiraayiz gootee naaf deebiste. Guyyaa ayyaana sanaa uffata aadaa na bira dhuffattee fuunshee akka ani shamarreen uffata aadaa uffattu ija koo keessa galuu dandeessu hiriyaa kiyyarraa akka dhageesse jaalalleen koo kun natti himte. Anis ogummaa isheen na qabachuudhaaf itti fayyadamte baay'ee ajaa'ibsiifadheen guyyaa sanarraa kaasee jaalala keenya waliif qooduu jalqabne. Gammachuu addaa fi jaalala nama inaafsisuun erga anaaf ishee waliin eegallee waggaa 3 finnee jirra. Haa ta'uutii garuu hanga yoonaatti bulteen ijaarranne. Jaalalleen koo maatii keetti ergadhuutii bultii haa ijaarrannu yeroo isheen naan jettu kan sammuu kiyyatti dhufu waa'ee barnoota kooti. Barnoota koo kanan ganamaan eegalee dooktara ta'uufis gara fuulduraa karoorfadhe akkamiin godha kan jedhu gaaffii natti ta'ee jira. Ergan barnootarraa adda ba'es waggaa 5 fixe. Haa ta'uutii garuu barachuu akkan qabuu fi yoon barachuu baadhe keessi koo akkanaaf hin tasgabboofne ammayyuu sirriitti nan beeka. Jaalalleen koo garuu bultii ijaarrannee waliin haa jiraannu naan jetti. Gara biyyaatti galeen barnoota koo baradhee xumureen deebinee wal fuuna yeroon jedhuunii magaala kana keessaa ati na dhiistee baatee jennaan deebistee nan argattu naan jetti. Baay'ee waan ani ishee jaalladhuuf akka ani ishee dhabuu hin dandeenyes ni beekti. Ishee dhabee jiraachuu mitiiti
dubartii gaafa waa tokko taatee mataan isheellee ishee dhukkubu anaanis mataa kootu na dhukkuba. Ijaan otoon argiin ooleera taanaan halkan guutuu fayyaan argadhu. Barnoota koottillee qabxii gaarii waan hin qabuuf baradheen biyyaafillee nama ta'uu danda'u waan hin ta'eef waa'een barnootaas gaaffii natti ta'ee jira. Mee yaa hiriyoonni koo maal na gorsitu? Yoon barnoota koo itti fufe jaalallee koo akkan dhabu nan beeka. Yoo jaalallee koo waliin bulteen ijaarradhe immoo barnoonni akkanatti ulfaatus nan beeka. Maal gochuu akkan qabu yaada keessan naaf qooda. Ana obboleessa keessan Abdallaa H Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaadirraa nagaatti galatoomaa. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabnaa afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'uchaa guyyaa har'aas xalayaa obboleessi keenyi Abdallaa H Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaadirraa nuuf erge isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattanii fi hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya Abdallaa xalayaa kana nuuf erguu keetiif guddaa galatoomi jenna. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 obboleessi keenya Abdallaan jireenya isaa gara fuulduraatti maal gochuu akka qabu, barnoota moo jireenya isaa filachuu akka qabu akka yaada dhuunfaa keessanitti komentii jalatti akka barreessitanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Otoo isin ta'eeyoo seenaan jireenya keessanii kana ta'e maal gootu? Otoo isin Abdallaa taatanii seenaa jireenyaa gaarii bultee dhaabbachuuf qophooftanii haa ta'uutii garuu barumsas kan jaallattanii fi barnoota keessanitti immoo qaxalee taatanii abdii biyyaa boriifillee ta'uu nama dandeessan otoo ta'ee isa kan filattu yaada keessan komentii jalatti barreessa. Anis Abdallaadhaaf yaada kiyya yeroo laadhu jireenya keenya keessatti lamaan isaaniiyyuu barbaachisoo fi murteessoodha. Lamaan isaaniiyyuu kan ta'an al takkaatti otoo hin taane dabaree dabareetiin jireenya kee keessatti dogongora ati uumte ni qabda. Innis barnoota kee addaan kuttee gara biyya hambaatti gorsa obboleessa kee yookiin hiriyaa kee dhageessee bakka sana imaluu keeti. Ta'us garuu biddeenni jireenyaa bakka Rabbi keessa kaa'e waan jiruuf imaluun kees rakkoo qabanatti hin fakkaatu. Haa ta'uutii garuu wanta tokko akka gaariitti argachuuf wanta gara biraa immoo akka gaariitti dhabuun ni si dirqisiisa. Tarii barnoota kee kanaan booddee barattee bakka garaa kee ga'uu ni dandeessa ta'a. Yoo kana yaadde akkuma ati jette hiriyaa kee kana akka dhabdu homaa gaaffii namatti hin ta'u. Ani garuu yaadni siif qabu haadha manaa kee kana galii fuudhi. Barnoota kee sadarkaarra jirtu waan nutti hin himneef malee kutaa 5 ol distaansiitiin barachuu ni dandeessa. Fedhii yoo qabaatte manuma kee keessa teessee karaa onlaayiniis ta'e barnoota fagootiin hanga barbaaddetti barachuu ni dandeessa. Carraan jireenyaa kuni garuu akkasiin dabarsiin jechuun barbaada. Jaalalleen kee baay'ee kan si jaallattuu fi sitti kan maxxante siifillee baay'ee kan tolte waan ta'eef isheetiin otoo tokko dafee si jalaan butiin otoo fuutee maatii dhaabbattee kan jedhu yaada siif hin qaba. Atis yaada kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 illee erga dubbistee booddee murtee mataa kee akka murteeffattu kabajaan isin gaafadha. Jaalatamtoonni qophii Oromiyaa 24 illee yaada keessan laachuuf hin dagatina. Laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin illee akkanuma na waliin tura. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufu. Kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa koo karaa teelegiraamii duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiista Shoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti addunyaa jirtan maraatti Rabbi fayyaaf nagaa isiniif haa laatu. Turtii gaarii.